Hordoftoota keenya akkam jirtu chaanala kana warroonni haaraa taatan subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Har'a seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti wantoota hedduudha kitaaba kana keessa barraa'aniiti kan jiranii. Isa kana si yaadachiisna kutaatti qoonnee kutaa tokkoffaa har'a qabannee dhiyaannee jirra. Kitaabni kun irra caalaa seenaa uummata Oromoo jaarraa 16ffaa hanga jalqaba jaarraa 20ffaa irratti xiyyeeffata. Kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti garee qormaata seenaatiin qophaa'uun isaanii yaadatama. Yeroo sanatti seenaa uummata Oromoo baroota kana gidduu ilaaluu fi sababoota gurguddoo lamaaf ka'umsaa fi xumura godhatee jira jechuudha. Kitaabni kun inni tokkoffaan jaarraa 16ffaa seenaa waraana daangaaf amantii babal'ifannaa akkasumallee sochii uummattoota Afrikaa bahaa waan keessummeesseef qubsuma uummattootaaf jireenya hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa biyya kanaa keessatti iddoo guddaa akka qabudha. As keessatti barraa'ee kan jiru keessumattuu jaarraa 16ffaan bara haaromsa yookiin reenesaansii Oromooti jechuun akka yaadatamudha. Yeroon sun bara milkaa'ina haaromsa gadaa gurmaa'inaa fi daangaa biyya ofii mirkaneeffachuuti jedhama. Barri sun yeroo itti Oromoon sirna gadaa haaromsatee jaarmiyaa bulchiinsaaf humna waraanaa gadaa cimaa bifa haarawaan ijaarratee weerara mootummaa Abisiiniyaaf sulxaanota bahaa ofirraa qolateedhas jedhama. Taateewwan seenaa jaarraa 16ffaa keessa raawwataman kallattii seenaa fuulduree biyya kanaa keessatti shoora olaanaa qabu. Gama biraatiin immoo sochii jijjiirama wirtuu mootummaa Abisiiniyaa Gondaritti godhee fi ijaarsa mootummaa Itoophiyaa ammayyaa kan sakatta'uudhas jedhama. Sababni inni lammaffaa imaammanni bulchiinsa kolonii Xaaliyaanii taateewwan sirna siyaasaa Itoophiyaa jijjiiruu danda'u keessaa tokko ture. Barri bulchiinsa Xaaliyaanii sirna nafxanyaa gadi qabuun toora bulchiinsa duraan ture jijjiiruuf yaaluu irra darbe sabboonummaa saboota cunqurfamoo biqilchee jira. Kitaaba kana keessatti taateewwan kana ka'umsaa fi xumura godhachuun seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa hanga jalqaba bara bulchiinsa Xaaliyaanii 1936 ilaalla. Mootummaa dhufee darbaa keessatti jijjiirama hawaas diinagdee keessatti dhiibbaa Oromoo irra ga'e qofa osoo hin ta'in ga'ee Oromoon biyya kana keessatti kallattii addaan qabu ilaalamee jira jechuudha. As keessatti kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa jedhu bara 2006 maxxanfame keessatti seenaa fi aadaa Oromoo jaarraa 16ffaa dura ture ragaalee xinqooqa seenaa arkoolojii walitti dhufeenya saboota Afrikaa bahaa akkasumallee seenaa wirtuulee aadaa fi siyaasaa Oromoof qaccee hidda latiinsa Oromoo waliin wal qabsiifamee hanga tokko hir'ina gama qorannoo seenaa Oromootiin jiru waan kana keessatti kaa'amee jira. Bu'aan qorannoo sanaa ilaalcha dogongora dhimma Oromoo irra ture cabsuu bira darbee qorattoonni adda addaa seenaa jaarraa 16ffaa Afrikaa bahaa dura ture akka qoratan fedhii itti hore kallattii ifa ta'e agarsiisee ture. Qorannoowwan ergasii barattoonni damee barnoota adda addaa kitaabicha irratti hundaa'uun godhan ragaadha jechuudha. Itti dabaluun argannoon kitaaba sanaa sochiin uummataa jaarraa 16ffaa dura ture kaaba irraa gara kibbaatti yookiin baharraa gara lixaatti malee ibsa sochii uummata kibbarraa gara kaabaatti godhame jedhu fashaleessuun Oromoon akkuma hortee kuush kan biroo kaaba bahaa Afrikaa keessa waggoota kuma hedduuf jiraachuu isaaf qarooma sulula laga Naayil akka qoodateeru ragaa waliin kan ibsudha jechuudha. Seensaa irratti kana yoo kaasne boqonnaa tokkoffaa keessatti Oromoof seenaa uummattoota kibba baha jaarraa 16ffaa keessa ture maali kan jedhu gabaabsinee haa ilaallu. Oromoo fi seenaa uummattoota Afrikaa bahaa jaarraa 16ffaa barreeffamoonni seenaa fi xiin hawaasaa ilaalcha seenaa semeetikiin faalaman ragaa sobaa dhiyeessuun hundee uummattoota Oromoo Afrikaan ala taasisu. Ilaalchi kun barreessitoota Habashaa fi deeggartoota isaaniitiin waggoota dheeraaf irra deddeebi'amee calaqqiseeti jira. Kana keessatti barreeffamni Abbaa Baahiree bara 1593 shoora guddaa kan qabu yoo ta'u Oromoon jaarraa 16ffaa irraa eegalee madda walaabuutti gara kallattii adda addaatti taasise. Barreeffama Abbaa Baahiree ragaa taasisuun biyya Oromoo Itoophiyaan ala yookiin kibba Itoophiyaatti gadi buta. Imaammata sobni yoo irra deddeebi'ame dhugaa ta'a jedhu qabatanii barreeffama Abbaa Baahiree keessaa jecha galaana gama jedhu qofa luqqisanii fudhachuun akka Oromoon baargamaa dhufe fakkeessanii barreessaniiti jiru. Akka Baahireen barreessetti yeroo inni bataskaana gaamoo jirutti Oromoon laga biyya isaanii galaana jedhamu cehanii dhufan jedha. Barreeffama kanarraa yaada quubsaa ta'e argachuun sababa lamaaf hin danda'amu. Tokkoffaa kaayyoon barreeffama Baahiree seenaa dhugaa barreessuuf hin turre ragaa dhugaa irratti kan hundaa'es miti. Kaayyoon isaa gurmaa'inaa fi dandeettii waraana Oromoo yeroo sanaa mootummaa kiristaanaaf ibsuudhaaf ture.
sababa kanaaf walitti bu'iinsa mootummaa Abisiiniyaaf Oromoo gidduu yeroo san ture ilaalchisee yaada madaalamaa hin qabu. Mootummaa Abisiiniyaa faarsee Oromoo abaaree tuffateeti barreesse. Lammaffaan immoo lagni galaana jedhamuuf bataskaanni gaamoo eessatti akka argaman sirriitti hin ibsine. Lagni galaanaa jedhamu hedduun Oromiyaa keessa kan jiru yoo ta'u darbees bataskaanni gaamoo jedhamuu fi umrii yeroo sanaa qabdu Goojjam keessaa naannoo haroo Xaanaa akka jiru ragaan ni ibsa. Kana malees Gaamuuf Haagar, Maraanoo, Koonyaa kaaba Shawaa Lixaa, Baasoof Waaranyaa gara kibbaatti argamu lafa bal'aa Oromoo warra abbichuuf Jiddaa irratti argama. Atsimee Goorgis seenaa Oromoo waggaa 400 yoo barreessu fedhii mooticha Minilik guutuuf akka ta'e hubachuun nama hin rakkisu. Kitaabni Halaqaa Taayyee Itoophiyaa Hizbi Taarik seenaaf aadaa Oromoo haaluu bira darbee ilaalcha dogongoraa barreessonni isa dura turan irra deddeebi'ee ibseeti jira. Akka inni barreessetti Itoophiyaa keessatti sadarkaa sabaa irra kan gan uummata Amaaraaf Tigiree qofa. Ulaagaan isaa immoo bal'innaan ibsuu irraa of qusateeti jira. Haaluma wal fakkaatuun mootichi Hayilee Sillaaseen mallaqa guddaa ramaduun seenaa barreessitoota biyya Israa'eliif biyyoota Afrikaa adda addaa qorachuun duula seenaa xureessuuf eenyummaa Oromoo balleessuu bal'innaan geggeesseeti jira. Jaarraa 16ffaan dura yeroo Oromoon giddu galeessa Itoophiyaa qabate jedhamuun dura saboota kamtu ture gaafii jedhuuf immoo akka isaaniitti deebiin hin jiru. Karaa biraatiin lammii Iskootish kan ta'e James Bruce bara 1769 kaaba Itoophiyaa Aksuum, Gondarii fi biyya Oromoo hara Xaanaa gara kibba daawwatee yaada Oromoon biyya Suudaan keessaa gara Itoophiyaa irraatti babal'achuu hin oolu jiru ibsee. Haa ta'u malee yaada kana kan caalmatti gabbisu ragaa seenaa afoola yookiin arkooloojii hin dhiyeessine. Yaadni Bruce dhiyeesse garuu xiinxalla hariiroo Oromoon hortee kush waliin qabuu fi seenaa horteen kush qarooma laga Naayil waliin qabu jedhamuuf bu'uura ta'eeti jira. Seenaan sochii Oromoo Bareentuu fi Booranaa jaarraa 16 akka godaansaatti yoo barreeffamu walitti bu'iinsi mootummaa Abisiiniyaaf Islaamaa jaarraa 16 sababa ka'umsa waraanicha mootummaa Islaamaa taasisuun waraanichi weerara Ahmad Giraanyiin moggaafame. Weerarri aggaammiin mootummaa sanyii Salamoonawaa jaarraa 13 irraa eegalee hanga xumura jaarraa 19ffaatti taasise uummattoota gaanfa Afrikaa naga dhoorkate garuu akka hojii qulqulluu biyya ijaaruuf taasifameetti fudhatame. Kanaaf barreeffama seenaa Itoophiyaa keessatti kaan abbaa biyyaa kaan immoo keessummaa taasisuun barreessuun waanuma baratame yoo ta'u Oromoonis uummattoota abbaan biyyummaa isaanii barreeffama seenaatiin haalamuuf yaalame keessaa isa tokko. Barreeffamoonni Itoophiyaa keessatti saboota akka Oromoo irratti ilaalcha kana keessatti barreeffama irra caalaa ilaalchatuu fi warra koloneeffattoonni Awurooppaa Afrikaa irratti calaqqisan waliin wal fakkaata. Qorataan afaanii lammii Ingiliiz keessaa ba'e Oromoon bu'aa qarooma biyya Itoophiyaa buusa hin qabu jedhe. Aadaan qabatamaa fi sadarkaan gurmaa'ina isaanii uummata ollaa isaaniitiin gadi jedheeti barreesse. Cimina gurmaa'ina sirna gadaaf dandeettii hooggansaaf waraana Oromoo yeroo sanaa kan abbaan baay'ee irra deddeebi'amee faarse haaluudha yaala. Kana malees raakama siyaasaa Abisiiniyaa jaarraa 16ffaa booda dhalateef sochii Oromoo sababa taasisa. Barreessitoonni yaada kanaan haguugamanis Oromoo akka lammii Itoophiyaa alaa dhufetti ibsu. Barreeffamni Halaqaa Taayyee bara bulchiinsa Minilikii barreeffames seenaa Oromoof boqonnaa tokko kan kenne yoo ta'u, haa ta'u malee guutumaan guututti ilaalcha aadaa nafxanyaatiin waan guutameef akka waan Oromoon kaaba Itoophiyaa hunda eenyummaa isaa jijjiirameetti ibse. Barreeffamni Atsimees akka yaada isaatti Oromoo akka weerartuu addaatti ilaaluun otoo nafxanyaan Goojjam Dambiyaaf Tigraay hin ittisne ta'e Oromoon akka dambalii bishaan biyya Misiraa akka weeraruu danda'u eeree humna waraana Oromoos bara bulchiinsa Minilikii akka burkutaa'e ibsa. Barreeffamoonni barreessitoonni garaagaraa barreessan seenaa Itoophiyaa keessatti qorannoon seenaa uummata ilaalcha jiddu galeessaan haguugamuu isaanii calaqqisu. Ilaalcha sana keessatti raawwiin mootummaa kiristaanaa yookiin uummata Habashaa akka biyya ijaaruutti yoo ilaalamu gochi saboota kan biroo keessattuu sochiin Booranaaf Bareentuu akkasumas bulchiinsi Giraanyi akka biyya diiguutti ilaalamaati turan. Keessattuu sochiin Booranaa fi Bareentuu barreeffama Itoophiyaa keessatti akka raawwii dhala namaa otoo hin ta'in akka balaa uumama adabbiif mootummaa kiristaanaatti ergameetti ilaalameeti ture. Ilaalcha barreessitoota akka Halaqaa Taayyee, Antiin Gruuford, Ulendroof,
Geetaachoo Hayilee fi Masfuun Waldamaaram calaqqise barreeffama seenaa Itoophiyaa hammayyaa keessatti bo'oo ilaalchi seenaa dabee babal'iseeti jira. Haa ta'u malee kana keessa otoo jiranuu qorannoon Asmaroon Gadaa irratti bara 1973 gaggeessu akka waliigalaatti uummata gama kibba Itoophiyaatiif xiyyeeffannoon akka kennamu taasiseeti jira. Kitaabichi xiyyeeffannoo bulchiinsa Gadaaf keessattuu Oromoo Booranaaf xiyyeeffannoo kennuun isaa qorannoo seenaa keessatti kallattii kan jijjiiredha. Ilaalchaa fi aadaa seenaa barreessuu Itoophiyaa cabsuu irra darbee qorannoo hawaasaa seenaan isaa dagatameef xiyyeeffannoo waan kenneef qorannoo uummataa keessatti bu'uura ta'eeti jira. Deebiin qorannoo kanaaf gama ilaalcha giddugaleessummaatiin kenname barreeffama ittisaati. Addatti qorannoon Duraandi Leeviin bara 1974 maxxanfame xiyyeeffannoo qorannoo uummata giddugaleessaa irraa gara uummattoota kanaan dura carraa qorannoo hin arganneetti babal'iseeti jira. Kana malees ilaalcha giddugaleessummaa xiinxalluun seenaa hawaasummaaf aadaa uummata Itoophiyaa gara kibbaa kan qoratan Weendi Jamsii fi Doonaandee Doonaham qorannoo fuulduratti adeemsifamuuf karaa baneeti jira. Ragaa barreeffama gitobittootaa fi ragaa afoolaa irratti hundaa'u seenaa uummattoota kanaan dura hin qoratamin qorataniiti jiru. Jijjiiramni guddaan gama qorannoo Oromoon mul'ate karaa beektota Oromooti. Keessattuu baroota 1980moota irraa eegaleen qorannoon seenaaf aadaa Oromoo irratti mala qorannoo haarawaan dhiyaatan ilaalcha barreeffama seenaa Itoophiyaa xiinxalluuf diiguu danda'aniiti jiru. Oromoof seenaa uummattoota Afrikaa bahaa jaarraa 16ffaa keessaa ilaalchisuudhaan wantoota isin biraan gahaa jirru caqasaati jirtu. Qorannoon Dhiinsaa Leephisaa, Lamuu Baay'isaa, Nagaasoo Gidaadaa, Mahammad Hasan, Tasammaa Taa'aa, Abbaas Haajiif kan biroo bu'uura qorannoo Oromoo ta'aniiti jiru. Kanneen keessaa qorannoon Nagaasoof Mahammad Hasan dhaha sirna Gadaa irratti hundaa'ee barreessan bu'uura qorannoo Oromooti. Qorannichi aadaa seenaa barreessuu Itoophiyaa haalaan kan xiinxalle yoo ta'u gama seenaa Oromootiin kallattii seenaan sabichaa ittiin barreeffamuu qabu ifatti argisiisee jira. Dabalataan hariiroo Oromoon Maccaa, Tuulama, Bareentuuf mootummaa Shawaa, Goojjam, Tarkii, Misraa fi Amiroota Harar akkasumas Poorchugaal wajjin qaban haalaan ibsa. Qorannoon Tasammaa Taa'aa waraana gitabittoota Abisiiniyaaf mootolee Maccaa gidduu jaarraa 19 ture kan mul'isu yoo ta'u qorannoon isaa adeemsa jijjiirama hawaas diinagdeef siyaasaa Oromoo Maccaa waldorgommii mootoleen humna jajjabeeffachuuf qabiyyee daangaa irratti qabaniif akkaataa adeemsisuun kufaatii sirna Gadaaf sababa ta'e haalaan ibsa. Xiyyeeffannoo qorannoo kanaa kan ta'an kan biroon xiinxala waraana daangaa babal'ifannaa jaarraa 19 fi adeemsa bulchiinsa mootummaa giddugaleessa Itoophiyaa waliin kan turedha. Haaluma wal fakkaatuun qorannoon Maartiin P. Salvikii fi Abbaas Haajii seenaa qabsoo Oromoon Arsii sirna nafxanyaa ofirraa ittisuuf waraana Raas Daargee irratti taasise irratti ibsa. Kana malees qorannoon seenaa lammiilee Xaaliyaaniin Turliizii fi Maarkoo Baas Oromoo Maccaa Booranaa irratti gaggeessan guddina qorannoo seenaa Oromoo keessatti gahee olaanaa qaba. Boqonnaa kana keessatti hariiroo Oromoon saboota Afrikaa bahaa kan biroo waliin qabu ibsuu yaalleeti jirra. As keessatti walfalmii Oromoof mootummoota akkasumas hawaasa bahaa Afrikaa waliin wal qabatee ture seenaan kun ni xiinxalla. Oromoo fi seenaa uummattoota Afrikaa bahaa jaarraa 16ffaa ilaalchisuudhaan kan amma hordofaa turtan kutaa 1ffaa isaatiin. Kutaa 2ffaa itti aanuun Oromoo jaarraa 16ffaa keessaa seenaan isaa maal akka fakkaatu qabannee dhiyaanna.